السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن نجا فيا أبك جرتن هندتي. موتما نانو أورميا أتن شماليس عبد السعد أهوجنو هنگ أمتي كيرو جولي بيجخيسا ورانا ليوهيلي ميليشا أورميا مالجئ همنا أدا حاجة كوما كودشني أولرجيجر. ورد إنجد دك akka jirutti osoo makiinarraa bu'in qawween qabanii osoo Isuzu gubbaa hin bu'in harka kennanii galan. Wanni nama gammachiisaa gunniimsi isinii himuudhaaf deemu oduun gaariin isinii himuudhaaf deemu dhalti Oromoodhaa tan Tigraay dhayxee booji'amte hundinuu biyyatti galtammoo as turtammoo akkam tahuu feetanii jedhanii gaafatamanii nuti duraanuu karaa qabsoo goonuun dhabne diinni keenya mootummaa Abiy Ahmed diinni keenya kakalee nu fixaa tures OPDOdha. Isaan kana firraa kaasuudhaaf karaa dandahameen waraana bilisummaa Oromootti dabalamnaa jedhanii fudhatama harkatanii karaa waraana bilisummaa Oromootti dabalamuudhaaf haalli mijaawaa fi jira. Congratulations. Warri Oromeerraa ijoollee wali qabdanii ol argitan dargaggeessa filtanii ol argitan fayyaa dahaan isiniin jaa taayyee dandahaadha. Amma kan silaa gurbaan sun walisuuf gurbaan taayyee dandahaa faatu jira shimallis abdisaa faatu jira kajuu sun silaa kan walisummaan tan gurbaan maraataan sun ijoolleen ol kutte laal Oromoon sadarkaa akkam irra jirti wanni beektuun booji'amtoonni warri harka kenne dhaqee harka kenne beekadhaa ijoollee Oromoo reedduu isaanii hin dhukaafneewu hin dhukaaf dhaqanii wanni nuti waraana bilisummaa Oromootti dabalamna malee hin gallu duraanuu karaa mootummaa kanarratti qabsooynuun barbaanna wanni haalaatu nuuf hin mijaawin amma eega as dhufne qawwee karaa hidhannee adda bilisummaa Oromootti dabalamnee woboo taanee OPDOdhaa fi nafxanyaa Oromeerraa barbadeessinee baafnuun kara barbaannaa nuti gallee jiraachuun barbaannu qabsoodha barbaanna dabalamuu dandeenya. Yes, dabalamuudha dandeessa. Adda bilisummaa Oromootti waraana bilisummaa Oromootti dabalamuudhaaf fulaan teessan banaadha jaamanii torbaan kanarraa eegalee waraana bilisummaa Oromootti dabalamuudhaaf deemanii jechuudha. Kuni oduu gammachiiftu. OPDOf garuu dogoggora. Kanaaf reefuun tana nama gooytaan gadoo khataare khitar hin dhaqqabu. Rabbiin wal khataare gadoo khataare beeytanii rabbiin gal khataare labba deebisuu hin taatu achirraa nama gartee qarree gubbaa ka'e OPDOn dhaqaniiti ilmaan Oromoodhaa lafa Amaaraa deebisuudhaaf fixuudhaaf ol ergan ijoolleen Oromoodhaa garuu arra dammaqni isaanii sadarkaa akkamirra jiraa osoo qawwee takkan dhawini lakki nuti lolaaf hin dhufne harka kennanneeraa lolaaf hin dhufne nuti ummata Tigraay wajjin rakkoo takkallee hin qabnu ummanni Tigraay TPLF miti kan kalee nu miidhaa tures yoo taheehu TPLF malee ummanni Tigraay dhufee nu miine TPLF sanuu Tigreen dhuftee mana keenyatti nun tumne nun hiine nun cafayne nun ajjeefne OPDO jallaa keenyaatu isaaniif bitamee garaadhaaf jecha nu jeesaadhaa ture arraan tana garuu eega as dhufne dhufuun keenya carraa gaariidha karaa kamii waraana bilisummaa Oromoo dabalamnaa nu gargaartanii waraana TPLF nu gargaartanii adda bilisummaa Oromootti karaa dabalamnuun mala nu dhooytanii gaafiin ijoollee tana ture jechuudha. Yes, mala isiniif dhooyna karaa isiniif goona adda bilisummaa Oromootti dabalamuudhaaf deema waraanni kumni 15 ol kaboo jebe jechuudha. Fuulduraas wanni kana akka tuuftu shakkii takka illee godhina. Ijoolleen ammaan tana guuranii ganda keessaa ol yaa'u jirtu karaa Tigraay ol fi'u jiran osoo leenjii takka malee qawwee harka kaanii ol oofu jiran tuni hundi isiidhaa eesaan ba'u ta'an baale keessaan ol ba'uudhaaf ta'an eesaan ba'u ta'an
wallagga keessaan as ba'uudhaaf ta'an eessaan ba'u ta'an boorana keessaan guji keessaan harargee keessaan ol futtuu jechuu ta'an maaliif ollaaleen keenya haalli mijaa'ee jira irraan tan Itoophiyaa dha'uudhaaf ollaaleen keenya hundinuu haalli mijaa'ee jira akka kaleetii miti feetu karaa Sudaanin seentee dhoondee fileenjiftee qophooytee feetu karaa kibbaatiin dhihaan kaabaan karaa hedduudhaan tumsa qabna kanaafuu this is a good chance Oromoodhaaf karuma hundaanuu ijoollee woboodhaa biyya keessaa qeeroon woboo dabalamteeti leenjifamtee diinaa as qabdee jirti warri OPDO'n guurtee Amaaraaf lolchiisuudhaaf ergitelleen woboodhatti dabalamaadhaa jiraa jechuudha kana sammutti qabadhaa this is a good news Shimallis Abdiisaadhaa waan gaarii gootanii qaxxuluubbat taayyee dandaadhaa itti fufaa ijoollee qeeroo dadammayte walitti qabaadhaa karaa Tigraay ol nu erga nuti achi walitti qabannee baaleen seennee harargeen seennee ibidda isin qabsiisuun dalagaa teenyaa sun nu qabdi jechuudha sun nu qabdi sun sabboonota Oromoo qabdi sun rogeeyyii Oromoo qabdi sun hogganoota Oromoo qabdi sun waraana bilisummaa Oromoo qabdi jechuudha akka bisin goonaan sannuu irraa wal gaafataa jechuudha teessanii miti karaa biraatiin ijoollee biyyaatiifiin dhaama warra dhiheenya kana lola seenanii irratti dhukaafame keessattuu warra guyyaa duraa humna addaa Oromiyaadhaa tani guyyaa duraa OPDO'n geessite dhukaafni irratti dhukaafamee ijoolleen hedduun dhugaadhaa hedduun hidhumtee hedduun harka kennitee warra dheessee lola keessaa akka tasaa bahee gaddeebee jedheef dura karaa naannoo Amaaraa warri karaa naannoo Amaaraa gaddeebee akka jirutti Amaaraaf fite irra caalaa TPLF warra isaan harka seene hin ajjeefne TPLF warra isaanitti harka kenne tokkollee hin ajjeefne warra immoo lola keessaa bahee haala mijeeffachuuf karaa naannoo Amaaraa gaddeebee hundaa'uu Amaarri ni fixe hirashan jechuudha isin duraanuu onegii isin duraanuu jibbaa keenya qabdan isin duraanuu lolaaf hin dhufne jedhanii ijoollee naannoo Amaara gaddeebite poolisii Oromiyaatii fi humna addaa Oromiyaadhaa tan lola Tigraay TPLF keessaa facaatee gaddeebite ummanni Amaaraa akka jirutti fide takkallee lubbuudhaan hin baane kana ijoollee biyyaa dhageessaa kana ijoollee biyyaa itti hima tokkolleen warri harka kenne tokkolleen tuqamne warri harka kenne nagaan beeti bahuu bira kutee waraana bilisummaa Oromoo dabalamuudhaaf haalli hundi mijaa'ee fi torban karaa galee deemuudhaaf deeman warri lola keessaa bahee if duuba karaa naannoo Amaaraa gaddeebee tokkollee lubbuudhaan hin baane Amaarri duraanuu waan hijaa isin qabuuf duraanuu waan aara isin qabuuf duraanuu waan afaan Oromoo dubbachuun qoftiin isaan biratti oonag nama godhuuf keessattuu ijoollee tan baadiyyaa guuran ijoollee baadiyyaa guuranii naannoo Amaaraa keessa gannaqan ijoollee afaan Amaaraan been ijoollee afaan Amaaraa caccabsitu takkallee lubbuudhaan hin hafne ummanni Amaaraa akka ummatatti beeti ijoollee san fixe jechuudha kana ijoollee biyyaa ta fuuldura ol deemuudhaaf teessu yoo in case qawween isin gubbanamte karaa naannoo Amaaraa gadi hin deebiina yoo lubbuu teessan gaagoo barbaaddan malee hugguu dhayxan harka ol qabaa harka kenna lola kana wani seentaniif hin jiru naannoo Amaaraa tan isin gargaaruudhaaf dhayxan lafa ristii Amaaraa tan isin deebisuudhaaf dhayxan ummanni sun yoo isinitti dheessitan isin ajjeesa lubbuun teessan hin baatu kanaafuu karaa gortan itti yaadaa warri ol deemuudhaaf teessan maatiin ilmaan keessaniif dhaama hugguu dhayxan harka kennaadha hugguu dhayxan naannoo Amaaratti hin baqatinaa harka keessan ol qabaadha ololli miidiyaan junta maarree jee oofu hijiba ummata Tigraay fi ummata Amaaraatu wal dhawaadhaa jira lolli kun lola Amaaraa fi Tigreedhaati lola saba tokkollee galchuu miti sigalee saba tokkollee galchu wanni deemutti jira lubbuun teessan yoo Amaara keessa gaddeebitan akka hamabbaati lubbuun bahuun karaa hedduudhatti akka hamatti dhagaan cafaqamtaniiti ajjeefamtan ijoolleen dhayxata gaddeebite naannoo Amaaraa keessatti haala hamaadhaan ajjeefamtee jechuudha nama keessa itti himaa nama keessan ka ol deemuudhaaf deemu silaayis biyya keessaa dirqiidhaan guuramtan
tolaan deemaadhaan jirtan TV irratti waraabuudhaaf viidiyoo poost godhuudhaaf fedhiidhaan dargaggeessi Oromoodhaa juntaa dha'uudhaaf akkatti lafaa ka'ee jira lakkii fedhiin hin kaane qawweedhaan isin guuran guurama is okay hin didina yoo diddan ni jeefamtan abi maraataan yoo ni deemuu diddan isin ajjeese yes gaafa isin guuran guuramaadhaa fi deema hogguu dhayxan garuu qawween teessan hogguu isin harka galte qawwee teessan fudhaadhaa nuti akka warra nu duratti warra aabaa'oo dabalamuu barbaadu nuti woboo dabaluu barbaadna jaata harka ol qaba qawween teessan osoo ni kamne dhayxanii wobootti dabalamte jechuudha osoo qawween teessan ni kamne qawwee teessanii wajjin dhayxanii waraana bilisummaa Oromootti dabalamtan yoo ammoo achirraa gad deebitanii naannoon Oromiyaadhaa fi Tigraay idduu Oromiyaa fi Affaar idduu jara karaa jira yoo kara naannoo Amaaraa dogoggora illeen seentan lubbuun teessan dhiigni keessan dhiiga sareedhaatta taaziyaa teessan namni isin duubaa himu hin jiru eenyuun najjeessa hin beektan diina keessa deemaadhaa jirtan kanaafuu maatiin maatiidhaaf dhaama hiriyoonni hiriyootaaf dhaama namni wal beektan hundinuu walii hima hogguu ol deemtan wanni sammuu qabatanii dhaqanii harka kennanii waraana bilisummaa Oromoo dabalamu yookaanis gad deebi'anii du'a sareedhaa lafa Amaaraa keessatti ajjeefamanii taaziyaa isaanii kan warrillee hin dhageenye achitti hafu akkasii haganumaan dubbachuudhaaf dhufee viidiyoon kun hizaabarra fardiidha ijoollee biyyaatiif sheer godha ijoollee biyyaa warra biyyaa abbootii fi aayyolii biyyaatiif sheer godha warra ilmaan keessan dirqamaan amma yeroo ammaan tanaa kana Oromiyaa keessaa guuramanii Isuuzuudhaan kan leenjita kan leen qabne ol fe'amaadhaa jiran kana dhaamaadhaaf itti hima wanni naannoo Amaaraatii fi Tigraay Affaar keessatti deemutti jira kan dhayxee harka kennitu nagaan baata yooni gadiin deebette uummata kiyyattee lakkii naaf naanii nutuu isaaniif tumsuudhaa turre ristii Amaaraa deebisuudhaaf dhufne Amaarri nu tuqetti yoo yaadde Amaarri afaan Oromoodhaa yoo dubbatte yooni loqoda afaan Amaaraa gudubbattu loqoda qabaatte sijjeessan sibiran kutan ati duraanuu onag nu dha'uudhaaf tooftaadhaan dhufte maal nu keessaa goota jedhanii sindisan hogguu ol deemtan OPDO'n gadii kanaa harka isii dhooytuun hin jirtu ajajaan keessan Amaara hogguu ol deemtan ajajaan keessan lammii Amaaraati Oromoodhaa miti ka isin duuba dhaabbatee yoo baqattan duuba isin dha'u Amaara OPDO'n gadii sanii dalagaan siidhaa sangaa walitti qabdee sangaa lakkaa'uu maallaqa baasaa itti uummata cafaquu dargaggeessa walitti qabdee dirqiidhaan karaa duulaa kan leenjiin qabne ol erguudha dalagaan OPDO'dhaa hanganu Oromiyaa ganda keessa deemtee sangaa walitti qabu ijoollee dirqiidhaan walitti qabu dalagaan siidhaa hangan kanaafuu dhalti Oromoodhaa namni taate hadaraa viidiyoo kana dhageeffattan bilbilaa walii dawwalaadhaa walii hima ilmaan keessan hogguu ol deeman maal keessatti ol deemaadhaa jiranii ibidda akkamtu eeggataa eenyu duuba taa'ee ibiddan naqaa yoo isaan ibiddarraa dheessan duubarraa mataa facaasuus jaruma kana kanaafuu hogguu dhayxan harka firraa kenna qawwate lafa haa lolli kun lola keenyaa miti dirqamaan dhufne yoo hin deemnu jenne nu jeessan dirqamaatu nu fidee lolli kun lola keenyaa miti itti hima lolli kun lola keenyaa miti nuti ummata Tigreedhaati wajjin ollalleedhaa miti rakkoo takka illee hin qabnu kakalee ama 27 nu miidhaa ture TPLF ka TPLF ergamee nu fixaadhaa ture OPDO Abiy Ahmad faadha diinni keenya waan TPLF nu goote caalaa waan OPDO'n Abiy Ahmad faadha nu godhaniitu irra hamtu sigale kanaafuu ummata Tigraay wajjin rakkoo takka illee hin qabnu nuti isin dha'uudhaaf hin dhufne dirqamaan OPDO'ummaan kalee isinii ergamaadhaa turte dirqamaan fuutee ibidda kanatti nu naquudhaa nu fiddee fedhii lolaan qabnu jaadhaa itti hima hayyee gaafittaan
eessa deemu feetan maal ta'uu barbaadan maal ta'uu barbaadan nuti waraana bilisummaa Oromoo dhuguu barbaadna kunoo ulaan isin banaa deema qawwee isin guradhaa deema maroon isin eega isin leenjisee leenjii barbaachiftu isin kennee seentanii OPDO arra isin guurtee dirqiidhaan ibiddatti waan isin laalletti isin nayte kana harkaan qaqqabdan jechuudha harkaan qaqqabdan harkaan takka takkaasiidha hagalmaan ja'a viidiyoon kun hedduu fardiidha miidiyaalee gubbatti haasa'uun hin taatu viidiyoo kana fuudhaadha sheer naa godha walii dabarsaa sharjaadha mummuraadha warjoollee waan mummurtan viidiyoo kana mummuraa diiqaa sadii afurfutti mummuraadha sharjaa sheer godhaadha karaa waasaappiidha karaa maarreedha balaaqalaa ittiin kanaan ilmaan Oromoodha hunda bira gahan Oromoo biyya keessaa hunda biraan gaha warreen viidiyoo haasukee kan karaa barreeffamaatis jijjiira karaa barreeffamaa caffeen akkana je'ee naannoo kaabaatii kanaa deemu jira waan jedhu godhu jiru hundaahu feetan karaa barreeffamaa jijjiiraadha feesbuukii walii ergaamseen jiraan feetan karaa waasaappiidha feetan karaa instaagiraamiidha feetan karaa immoodha feetan karaa maaliidha walii ergaa yaanni kiyya akka ummata biyyaa hunda bira gahu yaanni kiyya akka warra liyyuu haylii je'ee ibidda deemuudhaaf deemu kana bira gahu yaanni kiyya akka dargaggeessa Oromoodha osoo dubbii tarquban qabne ibidda seenuudhaaf deemu kana bira kanaa goon barbaade kanaafuu please do share it thank you assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akkam jirtan nagaa fayyaadhaa bakka jirtan hundatti mootummaan naannoo Oromiyaadhaa tan Shimallis Abdiisaadhaa hoogganu hanga ammatti qeyroo ijoollee biyya keessaa waraana liyyuu haylee milishaa Oromiyaadhaa maal je'ee humna addaa haga 15,000 ol ergee jira warri dheengadda dhaqee akka jirutti osoo makiinarraan bu'in qawween qabanii osoo Isuzu gubbaa hin bu'in harka kennanii galan wanni nama gammachiisaa gunniin isinii himuudhaaf deemu oduun gaariin isinii himuudhaaf deemu dhalti Oromoodhaa tan Tigraay dhayxee booji'amte hundinuu biyyatti galtammoo as turtammoo akkam tahuu feetanii jedhanii gaafatamanii nuti duraanuu karaa qabsoo goonuun dhabne diinni keenya mootummaa Abiy Ahmad diinni keenya kakalee nu fixaa tures OPDOdha isaan kana firraa kaasuudhaaf karaa danda'ameen waraana bilisummaa Oromootti dabala